Faayidaa callisuu yookaan yeroo callisaa qabaachuun maal namaaf argamsiisa? Namni tokko miira tasgabbaa fi jireenya boqonnaa qabu, jireenya nagaa qabu jiraachuuf maaltu isa barbaachisa kan jedhudha guyyaa irraa kan wal faana ilaallu. Yeroo callisaa yeroo qabaannutti, yeroo tasgabbaa yeroo qabaannutti, yeroo miira ofii dhaggeeffannutti jireenyi keenya haala kamiin boqonnaa argachuu danda'a kan jedhudha guyyaa irraa kan wal faana ilaallu. Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonni kabajamtoonni hordoftoota koo horoon Inspire walitti sana kamnaaf jettu. Soligaa bakki isin jirtanitti nageenyi baay'atu kanan jedhu ana boleessa keessan dinaariyaati. Solee viidiyoo kana ilaalteen xumurtu taanaan hin eegaliin. Soligaa mata dureen barnoota keenya har'aa faayidaa callisuu yookaan yeroo callisaa qabaachuun jireenya keenya keessatti maal nuuf fayyada, maal nuuf buusa, maal irraa arganna yeroo callisaa yoo qabaanne yookaan immoo yeroo itti of dhaggeeffannu yoo qabaanne jireenyi keenya haala kamiin nuuf salphata yookaan immoo jireenya keenya haala kamiin nuuf salphisee tasgabbaatee nu jiraachisuu danda'a kan jedhudha akka wal faana ilaallu. Soligaa mee isa jalqaba irratti argamu ilaallu. Of beekuu dagaagsaa jechuudha. Faayidaa callisuu yoo ilaalle of beekuu dagaagsaa. Yeroo callisaa qabaachuun amaleeffachuun carraa keessa ofii dhaggeeffachuu, yaada ofii xiinxaluu, fedhii ofii beekuu, gatii ofii hubachuu namaaf kennaa jechuudha. Yeroo callisaa qabaachuun faayidaa kana hundumaa of keessatti qaba. Yeroo xiinxalaa qabaachuun carraa itti of dhaggeeffachuu, maalummaa ofii, humna ofii jijjiirama oonuun fiduu dandeenya yookaan immoo kennama qabnu haala kamiin akka nuun hubachuu qabnu carraa kamitti haala kamiin akka nuun itti fayyadamnee seeraan xiinxallee wanti kun wanta nuun hojjechuuf jennu yookaan immoo wanta nuun itti adeemnu kun nu baasaa nu nyaataa jennee akka nuun emotional taane yookaan immoo miiraan hoogganamne waa tokko hin murteessine yookaan immoo waa tokko hin raawwanneef nu gargaara. Faayidaa callisaan keessaa inni jalqabartu argu of beekuu nuuf dagaagsaa jechuudha. Yoo of beekte, yoo of dhaggeeffatte, yeroo callisaa yoo qabaatte, yoo amaleeffatte jechuudha. Jireenya kee keessatti murtoo murteessitu yookaan immoo wanta gootu kamirrattiyyuu itti gaafatamummaa fudhachuutiin raawwattaa jechuudha. Wantoota sitti dhufanis ittiin beekta. Miidhaa sirra gahuuf faayidaa argattu yookaan bu'aa argattu adda baastee hubachaa deemta. Maaliin callisuu keessatti of beekuu sii dagaagsaa jechuudha. Kanaaf immoo yeroo callisaa qabaachuun dandeettii sammuun kee waa hubachuu, dandeettii kaayyoo kee irratti akka xiyyeeffattee wanta sana hojjettu si taasisa waan ta'eef faayidaan inni callisuu qabu inni jalqaba of beekuu siif dagaagsa. Eenyu akka taate, humna akkamii akka qabdu, dandeettii akkamii akka qabdu akka hubattu si taasisaa jechuudha. Toligaa inni lammiffaa irratti argamu immoo muddama irrisaa jechuudha. Irrisaa jechuudha. Yeroo callisaa qabaachuun yeroo callisaa yeroo qabaannutti yaaddoo tasgabbii miiraa akka nuun yaaddoo adda addaa keessaa tasgabbii miiraa akka nuun qabaannu taasisa. Tasgabbii miiraa yoo qabaanne yaaddoorraa dhiphuurraa akka nuun tasgabboonu taasisa. Wanta nutti dhufu kamuyyuu akka nuun baalaansi goonee ilaallu, akka nuun adda baasnee ilaallu nu gargaara jechuudha. Fiigicha addunyaa idileen kun hundumtu wal dorgommii fiigu kan akka itti tasgabbootee ilaaltu si taasisa. Maatti dhanni nariifachaa jiru, maatti dhanni dhiphachaa jiru, maaliif dhanni dhiphachaa jiru, maalitti ammoo dhiphadhaa jira jettee akkati tasgabbootu si taasisa jechuudha. Marsaa dhiiga keenyaa to'achuu danda'a muddama sana yeroo hir'isutti jechuudha. Kanaaf immoo yeroo callisaa qabaachuun yookaan immoo yeroo callisaa yeroo qabaannutti faayidaawwan nuun argan baay'eedha jechuudha. Guutummaa guutuutti sammuun keenya akka inni hin dhiphanne nu taasisa yookaan immoo muddamarraa bilisa nu baasa, dhiphuurraa bilisa nu baasa, yaaddoorraa bilisa nu baasa jechuudha. Istireen namoonni baay'ee marsaa dhiiga isaanii ol ka'eetti kan namni baay'ee miidhamu dhiphachuurraa ka'eeti. Yaaddoorraa ka'e hojii sana yookaan immoo wanta hojjechaa jiru yookaan wanta hojjechuuf karoorsaa jiru akka inni hojjetee hin raawwanne kan taasisu keessaa dandeettii waa hubachuu dhabuusaadha. Muddama irratti jechuudha. Dhiphina istireesicha dhiphachuu dhiiga keenya akka inni hin tasgabboone taasisa. Akka inni seeraan hin raawwanne taasisa waan ta'eef inni faayidaan callisuu qabu inni lammiffaan muddama hir'isaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo dandeettii hubannaa keenya ni guddisa. Sammuu guddaa yookaan immoo namoonni callisa yeroo ofiif kennan hubannoo olaanaa qaba. Wanta hojjetan irratti akkuma dura siif kenna. Wanta gochuuf kaan irratti xiyyeeffannootiin sodaa tokko malee murtoo fooyya'aa akka isaan geessisan taasisaa jechuudha. Dandeettii waa hubatanii waa gochuu isaanii, dandeettii waa dhaggeeffannaa isaanii, dandeettii waa qalbeeffannaa isaanii, dandeettii murtee isaanii olaanaan namoonni yeroo callisaa qabanii jechuudha. Kanaafuu inni sadaffaa irratti argamu dandeettii hubannaa kee guddisa yeroo callisaa qabaattee jennaanii jechuudha. Kanaafidha irra deddeebi'ee namoonni bebbeekamoo ta'anii yookaan immoo bu'aa guddaa addunyaa keenyaaf namoonni fidanii darban hundi isaaniiyyuu yeroo callisaa qabu yookaan immoo yeroo itti of dhaggeeffatan, yeroo itti wanta ofiif yaadan, yeroo itti tasgabbaa'insa guddaa
ofiif kennan qabu jechuudha. Inni Afriffaarratti argamu hariiroo cimsa. Callisuu keessatti yookaan immoo yeroo aaru keessatti yookaan immoo hariiroo nu nama duukaa qabnu yookaan immoo walitti dhufeenyi nu nama duukaa qabnu ni cimsa. Caalaatti dadammaqinsa xiyyeeffannaatiin dagachuu waan ta'e hin qabne akka nuun hin daganneef nu gargaara. Dandeettii waa nama duukaa walii gallee jiraachuu, dandeettii maatii duukaa walii gallee jiraachuu, dandeettii walii hubannaa, dandeettii waliif yaadaa, dandeettii waliif yaaduu guddaa nuuf qabaachisaa jechuudha. Dandeettii walitti dhufeenya namoota duukaa qabnu akka inni fooyya'u nu taasisa. Akka qabaannu nu taasisa. Akka nuun itti namoota duukaa walii galu nuuf cimsaa jechuudha. Hariiroo keenya namoota duukaa qaban namoonni baay'ee hariiroo namoota duukaa qaban baay'een isaa garkufaadha. Sababa maali? Sababa of dhaggeeffachuu hin dandeenye. Nama kana duukaa yoo wallabe maalan dhabaa? Nama kana duukaa yoo walitti bu'e maalan dhabaa? Maal moontaa? Maatti na deema? Maal ta'uu fedhammooti jedhanii dandeettii yaaduu isaanii gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf immoo wanta nuun gochuu qabnuuf wanta nurraa eegamu inni nu barbaachisu hariiroo nama duukaa walii gallee jiraachuuf hojii keenya irratti illee haa ta'u, maatii keenya duukaa illee haa ta'u, environmentally namoota duukaa jiraannu illee haa ta'u, nama kamuu duukaa akka nuun walii gallee jiraannu nu taasisaa jechuudha. Faayidaan callisuu inni Afriffaarratti argamu hariiroo nuun nama duukaa qabnu akka inni cimu caalaatti immoo dadammaqinsa xiyyeeffannaadhaan dhaggeeffachuu kan namni siin jedhu, kan namni sitti himu, kan namni si gorsu akkati dandeettii seeraa waa hubattee walitti dhufeenya fooyya'aa akkati qabaattu si taasisa waan ta'eef nama tokko duukaa dandeettii wal kabajjee wal hubannaa agarsiisuu ta'a jechuudha. Dandeettiin callisaa yoo qabaatte jechuudha. Kanaafidha callisuu keessatti wal dhabdee nama kamiyyuu ni tasgabbeessa yookaan immoo wal dhabdee nama kamiitti duukaayyuu akkati hubattu. Sababa maaliidha rakkoon kun kan inni dhufuu danda'e? Sababa maaliidha rakkoon kun kan mudate? Haala kamiin immoo rakkoo kana hiikuu danda'a kan jedhudha. Wanti baay'eensaa kan namni irratti walitti bu'ee yookaan addaan ba'u. Kanaafuu namoonni hundinuu guyyoota keessatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 wacarraa yookaan immoo sooshaal miidiyaa adda addaa irraati adda ba'ee guyyaa tokko keessatti daqiiqaa 30 wacarraa jireenya isaa keessaa adda ba'ee yeroo itti of dhaggeeffatu, yeroo itti of hubatu, yeroo itti ofiif yaadu, yeroo itti wal hubatu qabaachuu qaba. Yoo kana hin goone jireenya isaa hundumtuu jeeqamaadha. Nama duukaa walii galuu hin danda'u, hojii isaa irratti xiyyeeffachuu hin danda'u, wanta hojjetu adda baasee hin beeku, wanta itti adeemu adda baasee hin beeku, wanta karoorsa adda baasee hin beeku, wanta hojjechuuf jedhu hunda isaa irratti illee akka inni xiyyeeffannaan hin hojjenne isa taasisa waan ta'eef adda baasnee yoo hubachaa deemne yookaan immoo yoo xiinxalaa deemne kaayyoo keenya sanaaf yookaan immoo galma keenya sanaaf akka nun saffisaan galma keenya geenyu nu taasisa waan ta'eef yeroo callisaa qabaachuun yeroo itti waaf dhaggeeffachuu, yeroo itti of hubachuu, yeroo itti nama hubachuu akka nuun qabaannu nu taasisa waan ta'eef hariiroo nama duukaa qabnu irratti namni amma barbaade yoo waan barbaade qabaate, dandeettii barbaade yoo qabaate, qabeenya barbaade yoo qabaate, aangoo barbaade yoo qabaate walitti dhufeenya nama duukaa qabu irruudha taanaan yookaan immoo ga'aa miti taanaan milkaa'ina barbaade tokkorra gahuu hin danda'u waan ta'eef walitti dhufeenya nama duukaa qabnu akka nuun cimsannu nu taasisaa jechuudha. Faayidaan callisaa yookaan immoo faayidaan of dhaggeeffachuu qabaachuun bu'aa guddaa nuuf qabaa jechuudha. Jireenya isaanii keessatti namoonni baay'ee faayidaa callisaa hin beekan yookaan immoo faayidaatti yeroo of dhaggeeffatu meditation warra jedhaman yookaan immoo warroota of dhaggeeffatan amma yeroo baay'ee warra yoogaa yookaan taa'anii meditation geggeessan baay'ee isaanii arguu dandeenya. Isaan of dhaggeeffatu. Baalaansi godhu wanta keessa deemaa jiran addunyaa dhiphuu kana keessa addunyaa yaaddoo kana keessa addunyaa sodaachistu kana keessaati yeroo itti of dhaggeeffannu yeroo itti ofiif yaadnu yeroo itti ofiif karoorsinu yoo qabaanne yeroo callisaa yoo qabaanne waan barbaanne keenya yookaan immoo waan barbaachisu yookaan wanta ofii keenya barbaannu osoo hin taane waan nu barbaachisu irratti akka nuun xiyyeeffannu nu taasisa waan ta'eef adda baasnee haa faayidaa callisaatti yoo fayyadamne jireenya fooyya'aa godhachuu dandeenya waan ta'eef hundi keenya itti yaaduu naa wajjin. Tole egaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa akka nu wal faana ilaallee abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii